Ashama harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Guulallee Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu ana Boonnaa Waabekooti. Duraan dursaa hangafoota oduu. Magaalaa Kamisee Walloodhaa qabamee kan hidhame Wallisaa Saayid Awwal rakkoo hamaa keessa jiraachuun himame. Biyyoota addunyaa garaagaraa keessa taa'uun qabsoo waraana bilisummaa Oromoo quucarsuuf warri tattaaffatan hojii isaaniirraa akka dhaabbatan himame. Itoophiyaan ulaan galaana diimaadhaaf mala jechuunsee gaanfa Afrikaatti sodaa nageenyaa fida jedhamee sodaatamaa jira. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Magaalaa Kamisee Walloorraa qabamee kan hidhame Wallisaa Saayid Awwal rakkoo hamaa keessa jiraachuun himame. Sababa sabboonummaa Oromootti amananiif ijoolleen qacalee Walloo hedduutu harka warra nama nyaataa PP fi naftanyaatti dhumee jira. Sababi nyaatamuu ilmaan Oromoo Walloo sabboonummaa waggaa ta'uu kan warra isaan fixe immoo jibba Oromummaati. Dhiyeenya kana bifa adda ta'een ilmaan Oromoo Walloo keessaa guuramuun erga hidhamanii booda kaan isaanii mana hidhaatti baafamanii ajjeefamu, kaan immoo manuma hidhaatti dararamaa jiru. Dargaggoota sababa Oromummaa isaaniitiif mana hidhaatti rakkachaa jiran keessaa Wallisaa Saayid Awwal isa tokkodha. Saayid yeroo ammaa hedduu dhibamuun akkas jechuun sabni Oromoo akka isaaf birmatu dubbatee jira. Waan na dhukkubeef ulfaatinni qaama kiyyaa garmalee dabaluun kiiloo 90 galeen jira. Ulfaatinni koo kun akka malee na sodaachisee jira. Yaaddoos natti uumee jira jedha Saayid. Mana hidhaa kana keessatti rakkoon nuti keessa jirru rakkoo cimtuudha. Waldaan artistoota Oromoo maaliif waa'ee koo kana callisanii akka ilaalan naaf hin galle, maaliif gaafa rakkoo wal digannee gaafa qannoo qofa wal jaallannaa jedhee saba Oromoo gaafatee jira. Waliif birmachuun maaliif akka nutti ulfaatus ani hin beeku jechuun miira haamilee namaa cabsuun rakkoo isaa ibsateera. Wallisaa Saayid Awwalitti aansuun amma meenan dagatiinaa sagalees nuuf ta'a, murtii tokko malee erga hidhamnee waggaa 3 deemaa jirra. Dhiironni koo hedduun of ajjeesuuf yaalaa jiru. Hojiin keenya mana hidhaa keessa namoota of balleessuu yaalan baraaruu qofa ta'ee jira jechuun dubbatee jira. Kanaafuu sabni Oromoo miidiyaaleen Oromoo martuu hidhamtoota siyaasaa kanaaf sagalee haa taanu jechuun GMN isinitti dhaammata. Nutis gama keenyaan akkuma kanaan duraa gochaa turre sagalee ta'uu keenyas itti fufna. Biyyoota addunyaa garaagaraa keessa taa'uun qabsoo waraana bilisummaa Oromoo quucarsuuf warri tattaaffatan hojii isaanii kanarraa dhaabbachuu akka qaban himame. Dirree idil addunyaarraa qabsoon Oromoo firas akkuma qabu diina soorateera. Kun immoo sochii bilisummaa sabni tokko taasisuu keessatti waan murteessaadha. Haa ta'u malee yeroo murteessaa fi barbaachisaa kanatti yaada diigumsaa fi burjaajii uumuurra yaada furmaataa fi milkaa'ina fiduu maddisiisuutu barbaachisaadha jedhame. Namni hedduun qabsoo bilisummaa Oromoon taasisuu akka abbaa dhimmaatti hordofanis kanneen muraasni garuu gaafa rakkoon Oromoo mudatu qofa waraanni bilisummaa Oromoo maal gochaa jira akka jedhantu dhaga'ama. Gama biraatiin sirni beekumsa malee EPP olola sobaa fi piroopagaandaa sobaatiin maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf yaalas jira. Kaadiroonnii fi kaabinoonni caasaalee mootummaa gadi aanuunis waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf yaalaa jiraachuun ishee ni yaadatama. Sababa kanaaf biyya keessaa fi biyya alaatti gareen dantaa bilisummaa Oromoo hin qabne waraana bilisummaa Oromoo qeequun wantoota dhugaarraa fagaatee harcaasan of eeggannoo gochuu akka qaban dhaamamee jira. Waraanichi haala walxaxaa keessa taa'uun qabsoo hadhooftuu geggeessaa yeroo jirutti maqaa waraanichaa balleessuuf yaaluun gocha fudhatama hin qabneedhas jedhameera. Uummanni Oromoo gadadoo jireenyaa fi heelaa siyaasaa isa irratti fe'ame jalaa ba'uuf daandii tokko irra soguguun qabsoo hirree ofii murteeffannaa waloon akka utubuu qabus amanama. Kabaja ayyaana Irreechaa hora Finfinneetti kabajame irratti namoonni hidhaman hanga ammaa gadi lakkifamiin jiraachuutu himame. Namoonni hedduun Irreecha hora Finfinnee torban darbe keessa kabajame irratti hirmaachuuf gara Finfinnee imalaa turan qabamuun hidhamuun isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan qeerroo fi qarreen Jimmaa fi Walisoo irraa gara Finfinnee imalaa turan magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Sabbataa bakka Furii jedhamutti qabamuun waajjira poolisii magaalaa Sabbataa keessatti hidhamanii jiru. Akka maddeen keenya himanitti namoonni Jimmaa irraa Irreecha kana irratti argamuuf dhufan 21, Walisoo irraa immoo 22, walumaa galatti namoonni 43 magaalaa Sabbataatti qabamuun waajjira poolisii Furiitti hidhamanii jiru jedheera. Namoonni hidhaman kun badii tokko malee hidhamuu isaanii kan himan maddeen keenya akkuma nama kamittuu Irreecha irratti hirmaachuuf gara Finfinnee dhufan malee
waan addaa wanti balleessan tokkollee hin turre jechuun dubbatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoota oole deemuu sababa tokko malee karaa caasaa isaa hidhuun dararaa jira. Itoophiyaan ulaan galaanaa diimaa naaf mala jechuun isee gaanfa Afrikaatti sodaa nageenyaa fidaa jedhame. Bilisummaa Eertiraa fi butamuu bilisummaa Oromoo bara 1991 sababeeffachuun Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabdee addunyaarraa adda cittee ture. Gareen Shaabiyaa fi Wayyaanee siyaasa Oromoo dhiibuuf akka michuuwwanitti kan wal ilaalaa turan hoggaa ta'u, waa'een ulaa malee hafuu Itoophiyaa isaan yaaddessee hin turre. Akka hooggantoota Shaabiyaa fi Eertiraatti Itoophiyaa ulaa malee hambisuun yaaddoo miti. Inumayyuu yeroo muraasa booda walitti makamuun Zaagaaziyaan isteet ijaaruuf akka yaada qabantu himama. Wayyaaneen dachee Oromoo weeraruun lafee Oromoota hedduu daakee qabeenya Oromoota hundaa saamuu kaayyoo isaa jalqabaa taasise. Eertiraan immoo daldala alergii Oromootni dalagan raamulquun ofii isheef naannessuu eegalte. Kanarraa ka'uun Eertiraan yeroo tokko daldala bunaan beekamtu akka turte seenaan hima. Ayyama daldala bunaa ilma Oromoo Mulunee Kaakkaatiin waddi Asmaraan Gwaaddi Hagoos daldalaa ture jechuudha. Abiyyi Ahmad obbo Isaayyaas Afeworqiif akka hoolaa qalmaatti Tigraayin dhiyeessuun erga saba Tigree daguugee booda amma dabareen nyaatamu kan uummata Eertiraa fi Itoophiyaa waan ta'e fakkaata. Galaanni diimaan Itoophiyaaf dhimma jireenyaatti kan jiran Dr. Abiyyi Ahmad Eertiraan tole yoo jechuu baatte maaltu akka dhufu tilmaamuun murteessaadha. Kanaan duraa wal waraansa Itoo Eertiraatiin lubbuun dargaggoota Itoophiyaa 100,000 lakkaa'aman dhumeera. Raashiyaan humna waarshaa nukleeraa Burkina Faasoof ijaaruuf waadaa seente. Raashiyaan fedhii humna annisaa Burkina Faasoo guutuuf waarshaa humna nukleeraa biyyattii ijaaruuf waliigaltee mallatteessite. Hooggantoonni waraanaa Burkina Faasoo dhiyeessii humna ibsaa biyya isaanii guddisuuf waarshaa annisa nukleeraa maddisiisu ijaaruuf Raashiyaa waliin waliigaltee mallatteessuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Humni waraanaa Burkina Faasoo kan biyyoota Afrikaa lixaa wajjin wallabdee keessa jiru Raashiyaa waliin walitti dhiyeenya cimaa ijaarrachuutti jira. Garichi bira darbee keessa fonqolcha aangoo biyyattii eegga qabatee booda fuula isaa gara deeggarsa dinagdee fi waraanaa barbaadutti naanneeffatee jira. Biyyoota sadarkaa idil addunyaatti dhiyeessii humna ibsaa gadi aanaa qaban keessaa tokko kan taate Burkina Faasoon uummata ishee keessaa dhibbantaan 21 qofatu humna ittisaa argata. Raashiyaan biyyoota lixaa wajjin atakkaroo keessa kan jirtu hoggaa ta'u, hooggantoonni waraanaa Burkina Faasoos biyyoota Afrikaa hedduu waliin wal dhabdee keessa jiru. Ayyanii kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii qophiin keenya kan guyyaa kanaan gasii ture qopheessee kan isin biraan geessu ana Bunnoo Waabekooti. Isinis toora yuutuubaa Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii sabskiraayib, sheerii fi laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.